Nuudhiyaa dhaggeeffattooteenna oduuteen jalqabaan Itoophiyaan birmadummaa Soomaaliyaa sarbuun daangaa ceetee Puutlaanditti meeshaa waraana ergitee jechuun Soomaaliyaan himate. Ministeerri Haajaalaa biyyattii ibsa baaseen gochi Itoophiyaa balaaleffate. Oduun kun kan dhaga'ame mariin nagaa marsaa sadaffaa dursee Turkiin aangawoota biyyoota lamaanii kophaa dubbisuuf akka ta'e yeroo ibsiteetti Galaana Balaayii dabaleessaniitti. Ministeerri Haajaalaa Soomaaliyaa Itoophiyaan hayyama malee meeshaa waraanaa gara Puutlaanditti ergitee jechuun balaaleffate. Soomaaliyaan guyyaa kam meeshaan waraanaa akka kamii gara qaama bulchiinsa ishee Puuntlaand akka galee fangoone ammoo daangaa Itoophiyaa qaxxaamuruun gara bulchiinsa Soomaaliyaa galchuu ibsa jimaata waaree baasteen beeksifte. Ministeerri Haajaalaa ibsa isaa keessatti gochaan Itoophiyaa kun birmadummaaf nageenya Soomaaliyaatti sadarkaa olaanaan balaa kan ta'e nageenya naannichaafis yaaddeessaadha jedhe. Konkolaattonni guguddaan lama adeemsa dippiloomasii osoo hin eegin hayyama osoo hin argatiin daangaa Itoophiyaan gara Puuntlaand galuu isaaniif ragaa argachuu ibseera. Kun immoo ifatti birmadummaa Soomaaliyaa sarbuudhaa jedheera. Gochaan kun Itoophiyaan seera idil addunyaaf nageenya naannichaa irratti yaaddoo uumaa jiraachuu ishee agarsiisaa jedha ibsi Soomaaliyaa. Amma dura Itoophiyaan karaa seera waan taaneen meeshaa waraanaa gara Galmudugii fi Baayido'aatti xiyyaaraan ergiteetti jedha ibsi kun. Dhimmi muddama Itoophiyaa fi Soomaaliyaa hammeessu kun kan dhaga'ame marii nagaa marsaa sadaffaa biyyoota lamaan walitti fidu dura aangaan Turk mariin isaanii alanaa kun kophaatti akka adeemsifamu wayita beeksisanitti. Ministeerri dhimma alaa Turk Hakaan Fidaan madda oduu biyyattii akka ta'e Anaaduulutti akka himanitti tibba marii Ankaaraatti biyyoonni lamaan qabxiilee muraasaan walitti dhiyaachuu waan danda'aniif rakkoo uumameef furmaanni karaa nagaa argamuu danda'a abdii jedhu qabaachuu himanii jiru. Aangaan kun Turk qofaatti mariisisuuf kan murteessite muuxannoowwan marii kanaan dura Itoophiyaa fi Soomaaliyaa waliin gaggeessite irraa ka'uun ta'uu himannaa Itoophiyaan meeshaa waraanaa Puuntlaanditti ergite jedhu kanaan walqabate hawaasni idil addunyaa gocha kana akka balaaleffatu Soomaaliyaan waamicha dhiyeessiteetti. Nageenyiif tasgabbiin naannichatti akka deebi'u ga'ee isaanii waloon akka ba'anis gaafatteetti. Itoophiyaan himannaa meeshaa waraanaa kana laalchisee ammatti waan ifatti jette hin qabdu. Kana sirni siiqee yookiin siinqee bifilmiin hojjetamee magaalaa Finfinneetti eebbifamee agarsiisaaf dhiyaate. Filmi kan qopheesse dargaggoo Roobsan Waabee. Hojiin kun sadarkaa kan erga'uu fi waggaa 2 ol akka fudhatee BBC'tti. Siiqeen aangoo dubartiiti. Kanaaf Oromoo biraatti duudhaa ulfaata. Roobsan aadaan kun akka hin banne dagaagee akka itti fufuuf yaade filmi kan hojjechuuf akka murteesse hima. Ani Roobsan Waabee jedhama. Godina Arsii lixaa aanaa dhaabbatte dhaladhee guddadhe. Yeroo aanaa kan jiru waan aadaa kanaa hin dhaggeeffadha ture. Waan kanaa wal qabatee fuulduratti fiilmii akka hojjedhuu fi dookumantarii fiilmii ispeeshaalii uummattoota barreeffama hin qabne sababa barreeffama hin qabne warra aadaa isaanii afoolaan fuudhee abbootarraa garana fidee dhaloota taalutti fide teknoolojii haaraa kana fayyadamnee dookumantariin karaa seenaa ittiin barsiisan keessaa isa tokko jedhee waan yaadu dookumantarii Ateetee kana dalage. Ateeteen maqaa fiilmichaati Ateeteedha malee sirni kan godhamu sirna siinqeeti. Siinqeen mirgi dhala namaa kan dhiiraas kan dubartiis kan waaqni uume hunda seeraan akka uumamni waaqaa hin diigamne akka uumamni waaqaa hin dabne kan ittiin eegsisan waan ta'eef sirni gadaa ammoo sirna guutuu ta'uu isaa kan hawwataaf siinqeen kun kenname sirni gadaa akka addunyaatti sirna of danda'ee fi sirna mirga dhala namaatis ka eegu maalii fi namoota tokko sirni gadaa dubartoota hin hirmaachisu jedhamee yeroo dubbatamu yeroo UNESCO irratti illee galmaa'uuf deemu waan akkasii dhagaa turre. Sirni gadaa sirna of danda'ee sirna uummanni gurraachi dhagahuu qabu sirna uummanni gurraachi falaasama uummata gurraachaati falaasama Oromoo qofaa miti. Kana riisarchii isaa yeroo deddeemee lallaalu kun immoo warra fiilmeekaroota yookaan ammoo warra fiilmii hojjetan keessaa anillee isaan tokko waan kana addunyaan arguu qabdee waan yaaduuf jalqabe. Sila yaadni keenya hagana qofaa miti. Waliigalatti sirna gadaa keessaa sirna gadaa beeksisuun duratti sirni gadaayyuu guutuudhaa kan jedhu beeksisuu qabna. Uummanni Oromoo tokko kan beedeeyyuu jira. Uummata Itoophiyaa keessaayyuu uummanni Oromoo sirni kun biratti hafe. Uummata gurraacha keessaa biratti hafe hundi hin beeku. Mee jalqaba sirni uummata gurraachaa kun falaasamni uummata gurraachaa kun walqixxummaa dhala namaa qofaa miti. Walqixxummaa yookaan ammoo mirga uumamaa akka seerri uumamaan dabne godhaa kan jedhu addunyaa beeksisuu yaada qabna. Sanirraa ka'eetiin ani waan kana dalage. Kun ammoo itti fufaa godinoota Oromiyaa keessas
akka hojjetamu part 1 part 2 part 3 jennee itti deemnaa waan akkanaarra jira. Baay'ee ulfaadhu Roobsan. Waa'ee fiilmii kanaa waa'ee qabiyyee akkamii of keessa qabatee gabaabsiidhuma natti himi. Tole, fiilmiin kun maqaan isaa Ateetee jedhama. Sirna siinqee kana kan ibsu. Jeenariin isaa ammoo dookuu diraamaa jedhama. Diraamaa of keessaa qaba. Fakkeessanii hojjechuu jechaadha. Dookumantarii ta'ee dookuu diraamaa waan jedhamu jira. Riisarcherootaan kan deeggaramu. Fiilmii daqiiqaa 60 bara godina Arsii Lixaa deemnee gaarreen ikooturizimii aadaa Abbaa Dudulaa irratti hojjenne aadaa Oromoo, seenaa Oromoo fi turizimii biyyi kun qabdu wal simsiifnee dalagnee jechaadha. Saniif warri biiroo aadaa turizimii, warri Oromiyaa Turizimii Koomishin, giddugala aadaa fi